Macaafa qulqulluu kana keessaa namni yoo maal godhe fayya? Yoo maal godhe fayyin? Faarfannu, akka kolaallamnu, asraata kaffallu, birrii finnu, lakki namni fayyoo barbaade yoo amane harka kee achi ol kaasi. Waan amantee dhufteetti fayyitee galta. Nama kan ajjeesee mana qorichaa dhabuu miti. Qoricha liqimseef amantii dhabuu. Nama kan ajjeesee kadhannaa dhabuu miti. Kadhannaa dhabuu tun ta'in akka isaaf kadhatamu amantii dhabuu. Isini kiristaanaaf lolan sodaatina. Warqeedhaaf abiddan sodaatina. Waan dubbadhee kiristaanaaf lolan sodaatina. Warqeedhaaf abiddan sodaatina. Hammamiyyoo ta'e warqeen abidda lixee ba'a. Namni yoo maal godhe fayya? Yoo maal godhe fayyuu danda'a? Yoo amane. Amma bara si'anaa kana lallabii sun minuutti ta'e, faarfannaan sun minuutti ta'e, kadhannaan sun minuutti ta'e, ittiin fedhetu ta'e ittiin dhumne, ittiin duune. Mee anaanis na qabbaneessa, raajii intinaas qabbaneessa, abaluunis qabbaneessa. Maal goonure takkaa kan hin somne, summii kan fayyisu, addunyaaf ima kan ta'e, balbala kan banu macaafa dhagaa. Gaafa raajii amanne macaafa ganne. Raajota mormaa jechuu koo miti biyya marmaraa ilaalaa fudhadha. Maramee kan caafame macaafatti amana. Sagalee isaa erge isaan fayyise. Boolla du'aa keessaa isaan baase. Qaalullaa kee fawwasaachuu kama karaa hullu adaanachu. Ameen jedhaa yaakaata. Nama kanaaf namni wal'aan. Kanaaf bakkuma argetti namni waan amantii hin qabneef gaa'ilaan dhukkubsataa, bizineesiin dhukkubsataa, jireenyaan dhukkubsataa, jiru amantii hin qabu. Rakkadheenan sooromaa yaadu. Gaafuma rakkee dhufutu tu waaqayyo makiina narra baaseedha. Harka keenya agarsiifta. Yoo amante yee jiraaka. Waan hin jirreetu siif jiraata. Yoo maal taate? Jiraaka. Yoo maal taate? Waan hin jirreetu jira. Amantii jechuun waan hin jirree akka waan jiruutti abdachuudha. Sagalee waaqayyo mul'atan qaba. Inni qaansiraa hojjetu as kee jira yoon leestiroo waardiyaa koshiina barri 2018 barati amantee waa fudhattuudha. Namni yoo maal godhe fayyaa yoo dhugaatti amane dhugaa mee Kiristoos dhugaa dheeraa. Gaafa yaadaniin faarfattu namni amane fayyeera. Kanaatti masaajiidhaan hin fayyitu. Beentoonni si'anaa waaqayyo na feesa marfee dhaqaniyyuu hin fayyan. Silaa nan du'aa na waraane hakimiidhaan. Nan du'aa. Nan du'aa baalla godhi. Silaa nan du'aa na waraane. Macaafa keessaa garuu Shaadiraaffaa, Abdineegoonfaa, Mishaan Shaadiraaffaa maal keessa deeman jedha? Abidda keessa deeman jedha. Isaatus xiyyata malaallasuu nabbaree jedha. Imna xiqqoo isaati ni baltaan. Amantiin abidda caala. Amantiin maal caala? Abidda caala beeka. Maaliif jette naa jettan amantii jechuun namni kan inni fayyuu danda'u waan ijaan hin argamne tokko naaf jira. Ameen jedhaa yaakaat. Nama mee jiran kaleetti isa dhukkubsatu, miilli isaa sacitu, iji isaa sajamu. Namni waa tokkittiitti rakkatin saayikoosa. Namni saayikoonsa fayyaa taanaan fayyaadha beeka. Hinduu ta'uu jedhamalee fayyaa. Namni garuu dhukkubatuun godhatiin saayikoonsaa dhukkubsataa ta'e dhukkubsataa du'uudhaaf jedhuurra caala dhukkubisa. Tadaa maal hojjetaadha saayikoon kee? Fayyaadha. Ammas hin ganama lafaa kaatanii yaa waaqayyo si haa galatottanii beektu. Hin jennu. Galgala manatti galee halleluuyaa nagaan hangale hin jedhu. Inni eessatti hangala gaadha. Namni amantii fudhanna harka boorsaa itti 8 gaditti waggaa 6-7 kan eeddesii xumurama. Irra deebi'aati ameen jedhaa kaa. Fayyuun koo jedhamee yaati. Amantii dhabuu kootiin dadhabameedha. Guyyaarraa kaasee waan amantii argattee galta. Galanni waaqayyoo waaqa jiraataaf haa ta'u. Namni amantii mee ba'aa lafa ka'aatii amanatuun ta'in ba'aa baatii amana. Warri ba'aa baatanii amantan irra hiikkatanii galtu. Ba'aa lafa ka'anii utuu waaqayyoo kanarraa fuudhee nan amanaa jennan lakki baadhu amani. Waan dubbadheef baadhu amani. Utuu waaqayyoo kanarraa lafa kaa'e maalan godha nan amana. Baadhu amani. Waaqayyo siin jechaa jira. Maal godhi ba'aa kee baadhu. Rakkina kee baadhu amani waaqayyo. Tuunni ba'aa kanarraa fuudhee maal godhan nan amanaan lakki waaqayyo akkasiin jedhe baay'isuma baadhu amani. Namichi hojii ergamootaa boqonnaa 3 irraa suni wal jalaa dheem kadhannaansa.
namittiin birrii barbaannaan inni immoo fayyina kenneef. Birrii harka koo keessaa naa kaa'ii jennaan lakkinu birriin qabnu ati Zakkariyaa kee ka'ii adeemi. Ameen jedhaa yaakaati. Zakkariyaa kee ka'ii adeemi. Yeroo jilbeenfattan maaltu isinitti dhufa? Sammuu keessatti yoo jilbeenfatte maaltu isinitti dhufa? Inni irraanfatiraan isitti ta'e maal isitti dhufa? Xaaxaa rakkina waan hundumaatu wal cuuree wal guuree dhufa. Waaqa wajjin wal arguu barbaadda taanaan sassaabi jilba kee jala kaa'i. Ameen jedhaa yaakaati. Of gararraa keenyaan sana sitti mul'ata. Sassaabdee jilba keenya keenyaan Kiristoos sitti mul'ata. Gara tiksiittan darba gabaabseera. Namni yoo maal godhe fayyannaa jettan yoo dhaabbate hidha manaa dhugaatta manaa waan jireetta manaa waan amane kanaaf immoo dhaabbata. Dhaabbachuu dhaabbadhee jira amaneera kuno. Qilleensaa dhaabbachuu lolliin kaa dhaabbachuu jibbiin kaa dhaabbachuu arrabsooniin kaa dhaabbachuu beelliin dhufaa dhaabbachuu dhaabbachuudha waan amanne sanaaf dhaabbachuu. Maaliif jettee naa jettan duumessi jiru kan duumessaa'u qilleensi jiru kan qilleensaa'u Waaqayyo garuu boolla keenya bishaaniin hin guutu. Warri kaan gabaa dhaabatanii eegu warri kaan polotikaa dhaabatanii eegu warri kaan doktee dhaabatanii eegu warri kaan raajii dhaabatanii eegu. Macaafa keessaa dubartii tokko isiniif kenna ishee Kiristoosin eeddi. Yesuusin eeddi. Qaxalee Maarqos 5:25. Dubartiin kun takka akka waan waldaa dhateetti hin beekamu. Waldaayyuu hin beektu. Utuu Yesuusin biraan ga'in amante. Namni amantee dhuftan. Waan ati narraa hiikamu jettee dhufte amma sirraa hiikameera. Maaliif namni keenya hin amanu? Maal ta'a yoo amanu? Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turte. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxee haa ta'u iyyuu malee qooda itti fooyya'u ittuma hammaataa adeeme. Dhaabi qoricha ogeessotaa biratti itti hammaataa adeeme. Garuu ni biratti ishee fixxee hin fayyine. Akkimina kun ifte miti garuu hin fayyine. Maaliif hin fayyine? Ni biratti isheetiin akkamamte. Hamma horii ishee gurgurtu kana namanne. Gaafa horii ishee fixxu amante. Siin galle silaa inni jalqabaa isa kana. Ameen jedhaa yaakaati. Waa'ee namanneef malee inni jalqabaa silaa Yesuusidha. Waan kanatti waa'ee namanneef baay'een isaanii dhukkuba isaa itti fayyuu hin danda'an. Guyyaa tokko Yesuus Kiristoos biddeen 5 qurxummii 2 nama 5,000 nyaachise. Guyyaa biraa yaatee dhufnaan biddeeniif dhuftanii har'a jedheen. Waan nyaattanii quuftanii dhuftanii hin amanneen biddeen barbaaddi malee. Hin amneen biyyatti daa'ima dugdatti guurtee saat dhuftee naan jiru har'a dheen. Waan biddeen kaleessaan jiru. Yesuus Kiristoos issee gobosocha amma dhaqeen obboleessa keessan kaasee isinii fida. Isimme hin jenneen yoo amantan eeyyutti amanu yoo amantan Yohaannis boqonnaa 1 yoo amantan eeyyutti amanu duukaa deemaa yeroo duukaa jiru kunoo Yesuusidha. Eeyyutti amanu inni isiniin fuudhee gara awwaalaan Laazaar deemaa jiru kuni Yesuus ta'uusaa yoo amantan obboleessi keessan hin ka'a. Anis ergaa sitti hima jiruu ligina masatandarra jiiklarra soplaadiyaa namni 18 Waaqayyoof ragaan hin jiru isa jettutu galagaltee jira jettee fudhatta. Yoo amante ulfina Waaqayyoo argitu እግዚአብሔር imanu amantiin ulfina Waaqayyoo nama agarsiisa. Ulfina Waaqayyoo kan nama agarsiisu kiraabataa miti zarii miti amantiidha beeka. Yoo amante ulfina Waaqayyoo argitu lakki jiraadhee Yesuusiif hojjechuu barbaadan armi jettu. Waaqayyo na dhageessa yoo ta'e jireenyaaf jiruu isaa walitti baasi. Kanaaf namoonni baay'een waan hin amanneef dhukkubsataa ta'an waan hin amanneef Waaqayyo dhibe miti. Utuu Waaqayyo jiru waan hin amanneef dhukkubsataa ta'an. Isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee waa'ee eenyuu dhageesse? Waa'ee Yesuus. Waa'ee eenyuu dhageesse? Nama cina kee jiru waa'ee eenyuu dhageessee dhufteeni? Baay'oonni namaa waa'ee Zawudee namarraa miidiyaarra dhagaanii dhufan zeeroodha.
baay'oonni namaa waan ta'u misaalee footoo ilaalanii yaa'u ilaamee abbee sittan hima boleessa koo sittan hima boleettii koo waa'een isaa ilaalamee kan nama fayyisu dhaga'amee qoricha kan ta'u Kiristoos itti haa mul'atu. Ameen. Waa'ee eenyu dhageesse? Waa'ee Yesuus dhageesse. Waa'ee Yesuus. Namitti tokkotu karaarra taa'eetu boqqolloo daabitaayii waa afaan kee naqaayii agartuun qabu nuyi bakka guyyaan natti dukkanaa'eetti. Namoonni hoyo nafan maalii wacuu ettee warra wacan gaafatte. Yesuustu darbaa jira jedhaniin. Hojiin isaa maa inni? Jaamaa banaa hin qayyarte kadhannaa sasila boqqolloo daabitaatti. Yedaawit lijooyi maariin. Hin diddeebi. Bilxii namitti. Hin argite miti hin dhageesse. Waan dubbadhe hin argite miti hin dhageesse warri dhageessan uba kaatraadiyas yoon garbicha Waaqayyoo ta'e dhageessee tatanaan Itoophiyaa kee tajaajilli kee dhumeera. Hin dhageesse namitti ilma Daawit namaan inni ifte saantima caljari caljari ennaan caalin jedhu sasin argita hin argine ani maruusaa kaataa daajiyas caalin jedhuan gaa'ilan argine jiruun argine alaayyoo zimmaa ilim jette karaa qabda karaa jedha qilleensarras karaa qabda karaa baay'een keenya mul'ata qabna jennee deemna tun ta'in mul'ata namaatiin deemna. Mul'ata namaa jechuun jornaattaa jechuudha. Jornaattaa jechuun har'a hojjedheen galaa jechuudha. Kadhannaan jornaattaa jira. Ofirraa dhibaa dhaquu gaa'iluu jornaattaa ta'am. Andi kan kaanchi gara laasaalif. Luqaas 18:35. Yesuus Yerikootti yommuu dhiyaate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Gaafate maa inni maalii wacuu waan tokkoon sitti hima dhugaadha kun hin ta'u taanaan ana sobduudha Waaqayyo sobeen beeku garuu amaniyaati. Akka itti dhiyaatteetti fudhattee galta. Ameen. Maaloo dhiyaate amee jiraa kaa. Waanumatti dhiyaatte waanumatti dhiyaatte. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himan. Hin arge moo hin dhagaye? Hin dhagaye. Hin dhagaye. Jaamaadha waan ta'eef faanni namaas yoo darbe faan Yesuus itti fakkaata. Faana harrees, faana waraabessaas, faana dhagayamane. Faana. Faana sokossaa dhagayeetu akka ixaarra naa bu'aa miti namani malee akka ixaarra naa bu'aanii rakkisaadha. Hin amane malee amantee dhufteedha. Ti walii galtee kubila siyaan fixxeetta yeroo gadi baatu waan haaraa dhageessa. Namichichi maal dhagaye? Yesuusin ta'uusaa. Dubartittiinoo Yesuusin ta'uusaa. Hin amanani beeka. Yesuus Kiristoos hangafa dhibbaa sanaaf sagalee erge. Sagalee ergeetu maal jedhe Yesuus? Ani amantee akkasii takka namittiin sun Ahizaabiidha. Ahizaabiidha. Takka amantee akkasiin arginee jedhe kaa Yesuus. Rakkina, beela, hiyyumaa, rukkubaa, joormaa, kissii, arrabsoo sirraa dhaabbateera. Amani ammayyuu naan taane sirraa dhaabbateera. Battaluma sana irraa dhaabbate. Ati mee bor ol ka'ee jaajjee jetta gaafan sirraa dhaabbatu isa dhaabatu karaa dabarsaa nama dhowwatu hin dhaabate gaa yoos faarfatta yeroo humna koo isa nyaachaa ture Yesuus dubbannaa na duraa kufe hamma namarraa dhaabatutti faarfadhu namaan hin jedhu lallabi namaan hin jedhu deemi namaan jedhu amma namarraa dhaabbatutti hafuura Waaqayyootiin ergaan sitti dubbadha. Inni na rakkise jira. Amanaa jedha inni na rakkise jira. Waggaa natti lakkoofsise jira. Bara natti lakkoofsise jira. Narraa dhaabbateeredha. Eewurra. Hin amanne eewurra. Sagalee keetu jiru eewurra. Maal ta'eera? Dhuftee dhugaa baata. Dhaabbateera. Amen. 12 ዓመት የፈሰሰ ደም በአንድ ጫፍ ስነካ ጸጥ 12 ዓመት የፈሰሰ ደም ቀላል ነው ሲስተሮች ቀላል ነው ወጋ ኩዳ ቶኮ ወጋ ለማ ወጋ ሰዲ ጀልማ እንቤ ከረከነከ አራካቴ ጸጥ ስራ አይደር 12 ዓመት የፈሰሰ ደም አያቱ
karaasheen irra deemtu milikkita qaba. Ciincofti kaa namatti. Dubartittii tasiin darbe of eeggadhaa. Caafara hoyyaasaatti bu'uudha. Dubartiin kun dhaqeen itti bu'ee fayyee galatte. Dhaqeen mokkoree galan jenna. Dhaqeen itti bu'ee fayyee gala. Baay'een keessan Zawuduu bira dhaqeen mokkoree galattu. Mokkoraa ispoortii dhaqee ganama kayya. Mokkoraadhaaf gastaawosii qabatanii baay'ee gastaawosii dhaqee mokkoreen galee jedha. Macaafarra jiru gastaawosii Yohaannis 5 dubbisi. Algaa inta shakkimoo hidheedha. Faayitaayitu taanaan siree keessan achi xiriiftanii hin galina. Yoo akka macaafaa ta'e. Waggaa 12 dhiigni dhangala'e. Itti buutee fayyite. ደስ የሚል ማን ነካው? ማን ነካ? የኙነት ቡዬ ደስ የሚል እኮ ጴጥሮስ አከዘል ማሊት ቤነሬ ነሞታ ባየቶ ጅራናን ከኔ ውስጥ አንድ ነገር ወጥቷል። አሜን ዳፓ ካቶን ዳላ ራዲያስ ነከሳው አበራ ወሪካሊ ትሪታቱ ወሪካ ወጅነ ደሙ ወሪካ ደርካ ቡዳኒ ያቱ ሱካራ ባተኒ ሸንገሩ ማነው ነካ? አረከስን ጀራጅራ ኢየሱስ ግዱ ካላበቴ ዋተረ የኙ ትረት ቡኤ አሜን ኦሉ ታሊ አና ሪካቤ ሲተራ የኙነት ቡኤ ናከም ጀረ ጴጥሮስ ነማከና ሁንዱማ ኬሳ ተምቲ ቤና ጀና ነኬሳ ዋበኤራ ኬሳ ባፈቴ ነኬሳ ዋበኤራ har'a viizaan keessus kee asii ba'a gaa'illi kee jireenyi kee jiru lakkaan jira mana kiraa hin kaffaltu lammata kaartaa pilaanii kan qabu makiinaa kee narkaa fudhadheera fayyinni kee dibati kee tajaajilli kee yesus keessaas zoo jedhee gaafa galagalee ilaalu dhaabattee kirriitti hollatti waggaa 12 marra dhangaleeka maaliif lafiitii namaan dhannennaa jettanii dhiiga tura yaa'aa jira dudduubaan dhatte waan dubbadha nama dhageef isa dhossaa mistira keetti namatti nimne akimiitti doktariitti eenyuttu nimne har'a yesus keessaa fuudhee qaba aamen sagalee waaqayyo akkas jedha kan amanan danuudha jedha kan fayyan garuu muraasa isa